noi tasambanno tasambanno noi tasambanno noi tasambanno ba milaatike biyya namni irraa goretti gorta kee namni irraa goretti gorta dadhabaa humna hin qabne nama kabajaa goota nadi ba milaatike biyya namni irraa goretti gorta kee namni irraa goretti gorta dadhabaa yaara kana argamnu hojjetaa wangeelaa qabeessaa affasaa isa waliin jin kan isa waan tokko dubbanna mee qabeessa mee wantoota tokko ammati akka staadi hojii waaqayyoo waggaa baay'eedha kanatti hojjette hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf haalonni nama daangessu hojii waaqayyoo bu'anii deemanii hojjechuudhaaf wanti kamiyyuu nama kan daangessinedha sirraa kana hubadhu jechuudha amma tuulee kana baattee lafa saayitii meeqaa lafa saa baay'eedha deemte kan tajaajilatu ta'u boota baay'eedhaa fi akka nagautti waa'ee kee nama saayitii lama saayitii sadii saayitii baay'ee iyyuu ulee malee gaafati tajaajiltu si argee beeka namni miila lama qabaatee yookaan qaama guutuu ta'ee hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf baay'ee dhibaa'ummaa ture jira sirraa kanan baradhe garuu yeroo hundumaa dhibaa'ummaa malee halkanis ta'e guyyaas ta'e sa'aatii baay'ee deemuudhaan hojii waaqayyoo hojjechuudhaan kan argamtu sirraa waan baay'een baradhe akka nama waaqayyootti dadhabbii tokko malee namoonni baay'ee nama gara seenaa raayidiidhaan deemneedhu konkolaataa qabdu konkolaataa malee hin deemneedhu namoota baay'ee jin tajaajila yookiin iddoo garaagaraa deemee argeera namoonni baay'een seeftii mataa isaanii barbaadu namootni baay'een faayidaa mataa isaanii barbaadu hojii waaqayyoo kana deemanii baadiyyaa keessas deemanii hojii waaqayyoo hojjechuun barbaadanii ati garuu halkaniif guyyaa utuu hin jennee hojii waaqayyoodha baay'ee kana hojjechaa jirtu deemtee jechuudha dullaa kana qabattee hojii waaqayyoo baay'ee hojjechaa jirta garuu gaafa hojii waaqayyoo gaafa tajaajiltu immoo waa tokko malee achi baatee kana sa'aatii lama sa'aatii sadii utuu hin dadhabin hojii waaqayyoo kana hojjette jechuudha kanaaf mee gabaabamatti jechuudha mee waa'ee seenaa keetii iddoo dhuftee iddoo kaatee amma maalirra akka jirtu maalitti immoo deemaa akka jirtu Oleh duraan dursee waaqayyoon hundumaa garagalee maqaan isaa eebbifamu waaqayyo isaa ilma isaa Yesuus Kiristoosin naa kenne qajeelina isaa na godhate galannee haa ta'u nu karaa Kiristoos Yesuusin qajeelina waaqayyoo jedha miti jedhe Phaawulos waaqayyoo anaan baay'ee na gargaara gaarummaan waaqayyoo baay'ee na ani dhaladhee ka'ee abbaan koo ji'a tokkotti narraa du'e haati koo ji'a tokkotti narraa duuteedha ani garuu abbaa fi haadha koo nagarre umurii waggaa 5tti kan dhiitoon miila kanatti na bahee dhukkuba dhiitoo jedhamu natti bahee akkasuma godheedha haa ta'u garuu isaan achitti rakkina kan jedhamus wallaansoo gidiraa chaalenjii biyya lafaa hedduun dabarse duraan amantii tawaahidoo yookiin ortodoksii keessan ture achi keessan jiraadhaa bara sanatti ayyaanni Kiristoos inni akkasitti simboo namarra kaa'u ayyaanni Kiristoos inni lafa dadhabina namaa dhaabbatee nama deemsisu qajeelummaan Kiristoos Yesuus waan naaf hin ifiniitti haalota koof rakkina kootu natti dhaga'ama malee jaalala Kiristoos miti har'a garuu erga gooftaa Yesuus Kiristoosin bara 97 faayisaa lubbuu koo godhadhee fudhadhee erga gooftaa fudhadhee booddee nan bara 98 nan baradhee nan cuuphame tajaajila ittan fufe 99 tajaajila ittan fufe haa ta'u garuu burqaa faarfannaa ayyaana waaqunaa kenneen deebi'ee man tajaajilaa ture bara 2005 waaqayyo dibata isaatiin natti mul'ate hojjetaa koodee adda na baafate maqaan isaa bara baraan eebbifama gammachuun koo kan inni itti yeroo hundaa daangaa dhabu waan lafa kana jalaa ilaalumti ani biyya itti hojjechaa ture gaalaa beegee irratti biyya musliimaa biyya ulfaataa keessatti wangeela mootummaa waaqayyoo naan lallabaa tureera namoota hedduun hin beeku achittis waaqayyo baay'ee na gargaaree lafa dheeraa ati beekuu dandeessa beekuu dhiisuu dandeessa baadiyyaa deemama lafatti konkolaataa irraa bu'anii adeeman qaba
achittis adeemee nuffii tokko malee wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaan ture. Maaliifitu akka gammaddaa maaliifitu akka jabaattee hojjetta isa jedhamuu fi abdiin qaba. Abdiin qaba. Yesuus Kiristoos hin dhufu. Ani miila koo tokko malee hafuurichi fayyaa. Inni na ergatu fayyaadha. Ayyaanichi fayyaadha. Sammuun koo immoo fayyaa. Kanaaf sammuu koo baneera. Sammuun immoo beekumsa qofaan banamu miti yoo onii namaa ifee. Kanaaf Phaawulosii argadhee guuttadhee naa mijatee miti Filiippisiyoos boqonnaa 3:12 yoo dubbiste argadhee guuttadhee naa mijatee miti namooti raayidiin deemna jedhu konkolaataa maleen sochoonu jedhu asiin rifeentii irra walii wajjin adeemnee misikirnatii goonee irraa achitti lubbuu hedduumtii wangeela mootummaa Waaqayyoo naan lallabnee achittis lubbuu hedduu argannee irraa deebinee madheen gaddayyuu immoo walii wajjin adeemaa turre lubbuu lama booji'annee irraa hafuura hamaa hinnee irraa hojii baay'ee Waaqayyoo hojjetaa jira. Ani gammachuun koo kan inni daangaa darbu nyaadhee garaa guuttadhee utuu hin taane uffadhee utuu hin taane mana ijaaree utuu hin taane gamoo irra naqee utuu hin taane birrii tuulee utuu hin taane dhaloota keessa yoo waa kaa'ee darbe. Maaliifi Phaawulos fa'aa booddee kan seenaa guddaa nutti fidanii kan akka Maartin Luuter King, kan akka Oneesimoos Nasiibii, kan akka Asteer Gannoo booree na biraa qabu. Booree wangeelaa natti turanii jechuudha. Kanaaf booree wangeelaa kana immoo amman foqoo quttamman deemsa dadhabutti hamburuu kutataa. Kanaaf gammachuun koo kan inni ittiin daangaa darbee biyya lafaa kanatu darba isan dabarre na qabata. Kanaaf hawwaa waaqarraa ilaalaa na dhukkube harki na dhubbe jechaa abdii kutachaa utuu hin taane Kiristoosiin ilaaleen tajaajila kanatti gammadee akka kanatti adeemaa jira jechuun barbaada. Amma bara kana yoo ilaalte Kiristoos inni qulqulluu waldaa keessa hin jiru. Kiristoos waldaa keessatti lallabamaa hin jiru. Seeftiitu ilaalama. Zariidhaan qomoodhaan waldaan guutu. Ajjeechaan inni jalqabaa inni biyyi kun ittiin badaa jirtu waldaa keessaa ka'e. Utuu waldaan kiristaanaa tooratti deebite, waldaan kiristaanaa ergama ishee beekte, waamicha ishee beekte Yesuus Kiristoos jedha. Macaafa qulqulluurraa yoo dubbifne Luqaas boqonnaa 23 kaatee 44 yoo dubbifne Yesuus Kiristoos guyyaan tajaajila halkan immoo gaara ejersaa irratti bahee amma dafqa dhiigaan makaa dhangalaasutti kadhataa jira. Beekta biyya lafaa kana mo'uudhaaf. Waldaan kiristaanaa har'a kadhataa jirti yoo jenne isa kana siif Waaqayyoo fannise. Atis beektaanis beeka baay'ee isaan haasa'u. Kaayyoo ishee isa jalqaba waamicha ishee Yesuus Kiristoos gatiin kaffaleef kiyyoo ishee kanatti ilmaan namootaa harkisaa jirti yoo jenne isa kana anaaf siif fannise. Atis beektaanis beekan haasa'u isa kana. Haa ta'u garuu wanti baay'ee naaffaa ta'e nutti dhaga'amuun irra jiraatu lubbuun garmalee badu garmalee du'u kun harka keenya keessa akka jiru beekamu. Yesuus Kiristoos gaafa dhufu waan biraa tokko nu gaafata. Mana isaa ijaartee ittaan jedhu, fooqii ijaartee saba koo keessatti waaqeffachiifte jedhu, kiiboordiin istaandardiin isaa eegamee gashite isa kana nu gaafata. Obbo Abaluun fiddee achi naa keessatti isa kana nu gaafata. Jaaloon jaalaliin maal hojjete lubbuu tokko si wal keessaa naa fuudheera. Karaa ittiin waldaan kiristaanaa jabaattee dhaabattu immoo maal hojjete gahee kam taphate kan jedhu hinaaffaan kun natti galeenna Waaqayyo mul'ata kanas naa kennee lafa ni yaadin humnaan qabu waliin baajatan qabu abdii qaba kanarra dhaabadhee baajatan illee naa ta'e humna naa ta'e akka jirtu wantoota baay'eetu si keessaa burqaa'eera. Ammati akka dhaga'utti kitaaba hafuuraa qopheessitee akka jirtudha. Waan hundumaaf xumurtee Waaqayyoo si gargaaree gara cidha keetti yookaan gara eebbisiisuutti deemaa jirta. Mee isa kana gaggabaabsitee akka ati nu ibsitu jechuun nutti dubbattuun barbaada. Kitaaba muka jireenyaa jedhu 1,000 maxxansee baaseera. Kitaaba 1,000 maxxansee baaseera Waaqayyo na gargaare. Ameen. Peejii 150 qaba. Baay'ee waldaa kiristaanaatiif bu'aa guddaa gahee guddaa taphatee yaadaa jira. Yoo Waaqayyo jedhe fuula kana duratti eebbarratti waliin agarree dinabdadha. Waaqayyo anas isa gargaaru. Namoota hedduu bira ga'uu isaa nan hawwa. Yoo Waaqayyo jedhe naannoo madalaalanii
Waaldaa burqaarii obootiin waaqayyoon kadhachaa jira. Isaanis ganaan gaafadhaa. Isaanis waama tolinaa jedhannatti fakkaata. Achitti eebbisiisuudhaaf. Achitti eebbisiisuuf. Amma dhiyaateera jechuudha. Amma dhiyaateera. Yeroon isaa dhiyaateera bakka yoo baay'ate ija tokko iyyuu. Waa hundumaa xumurtee jirtu. Xumuree waaqayyoon na gargaare. Maxxansisaa xumuramee. Maxxansi xumuramee, baajati isaa xumuramee, waan hundumaa ispoonsera waaqoo namoota kaasee. Yeroo darbee natti kaasaa turte. Yeroo darbee nama waaqayyoon naa kadhadhu wantoota baay'ee na irra ta'a. Jettee natti dubbachaa turte. Riyyaadha wanta ta'eef riyyaa waan hundumaa waliin dhoosuudha. Namatti walitti himata wanta ta'eef. Waan cimaa tokko albuuda dhokotaan na keessa jira garuu isa kana dhalootaaf baasuudhaa fi humna dhabee jechaa turte. Anis gaa waan amma danda'u namni ol gargaara. Yeroo hundumaa qarshii utuu hin taane namni kadhannaadhaan wantoota garagaraadhaan ol deggara yaadaan ol deggara jabaadhu guyyaa waaqayyootti wanti hundumtuu taasin jedheen ture. Amma gaanni suni waaqayyo si gargaaree galmaan si geera. Galmaan naa gaamee waaqayyo karaa kee dubbatee yaadatte yoo ta'e galgala tokko wajjin kadhanneera. Mana kee tokko wajjin kadhannee jabaadhu waaqayyo si gargaara. Karuma kellee waaqayyo namaa walla barsiise. Namaa walla barsiise. Namni kuni waan harki kee mirgaa kenne harki kee bitaan beekanii jedhama caafii. Naan jedhee utuu mishigii galee wajjin kadhadhee birrii 62 ispoonsera naa ta'e. 62 ispoonsera naa ta'e namatti ni jedhe namni kun nama hiyyeessaadha. Nama tola shaayii ittiin dhugee ergee fi birrii 70 ergamee fi 10 hambifatee erge. Namoota miliyoonaan isaan beeku makiinaan 7 balbala isaanii jiru sammuun isaanii cufamaa waan ta'eef kana hojjechuu hin dandeenye. Maqaan waaqayyoo akkasitti waaqayyo haala namaa mijeessaa jechuudha. Yeroo hundumaa waaqa namni gaafa abdii kutatu kan inni du'u. Yeroo hundumaa kanan dubbadhu keessaa seexanni yeroo hundumaa abdii nama kutachiisa. Namni immoo gaafa abdii kutatu kan inni du'u. Waan biraa miti namni abdii gaafa kutatu gara du'aatti deemaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo si gargaaree kun waan guddaadha. Galanni isaa kan waaqayyooti. Abbaan hojii waaqayyooti. Yeroo hundumaa waamicha kanatti keessatti nu waame waan ta'eef yeroo hundumaa gaafa foon keenyaan deemnu gaafa fedhii keenyaan deemnu galman gahu. Karoorri keenya galman gahu. Isan nu fuudhee kee taanaan fiixaan ba'umsa argannaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo guddaa akka inni si gargaaraa jirudha. Iddoo garagaraatti wajjin deemnee tajaajilaa turre irraa harki waaqayyo sirra jira. Maqaa galanni isaa kanuma waaqayyooti. Kan nama tokko miti. Abbaan isaa abbaan galata kana abbaan keenya abbaan harka nuti abbaan yeroo hundumaa nu gargaaree fira nu ta'e kuni maqaan isaa waaqayyo. Fira waaqayyo gaafa nama eebbisu nama laafa. Waaqayyo maallaqa yookaan qarshii yookaan sii laatamu sii jechuun gaafa nama eebbisu kana qabaachuurraa nama sii kennu qaba. Nama sana keessa yaada gurguddaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo gaafa nama eebbisu maali dhabeettu nama namaa kenna. Nama namaa kaasa waaqa. Kanaaf waaqayyo akkasi gargaaree baay'ee argaa jirra iji keenya. Amma anaa dhufu siin jechaa jirra. Anaa dhufu. Amma yeroo dhiyootti amma akka kitaabni kun eebbifamuudha. Mata dureen isaa muka jireenyaa kan jedhamu. Waa muka jireenyaa. Waan dinqiidha. Waggaa meeqa barreessuu ergi jalqabdee kitaaba kana? Kitaaba kana kan inni na keessa bulee bara ani biddeen afaanitti keeffadhuu fi hin jirre waan si fagalu. Amala waaqayyoo keessaa waan atarra taatu naasoo waan nuti bortaatu haasaa beekta. Bara ani yeroo si booftaa fudhadhee ari'atamina irratti baay'ate shintileetii namaa keessaa ji'a tokkoon bulaa ture. Maatiin itti gabaadhaan qabu abbaan qabu si jedheera baay'ee ari'atamina irraan kan ga'anii achuutu hin jiru akkasinaan jedhe ani uffatan uffadhee buluun qabu waan ani nyaadhee buluun qabu. Afuurri na ajaa'ibni gaafan sadii agaboo bulu arfaffattan kajeellaa mana namaa dhaqabeetta yeroo namni waa gabbaafatu balbala isaanii jala taa'in kajeella waaqa dura taa'in sitti hima. Garuu isa dhiisee waaqayyo bara waaldaan mujurtu bara waaldaan gada deemaa dhufte kitaaba muka jireenyaa jedhu dhalootaa gumaachi taa'e karaan isaa naa galaa mana barnootaatiif carraan arganne egaa namni mana namaatti galu akka taa'e mana namaa teessee beekte sii galaa. Midhaan namaa eeguutti horii namaa tiksisuutti barri kootne haa ta'u garuu achi keessaa carraanaa kennee televezyiina tumsiise waaqa. Isa booddee bara 2007 ka'e baay'ee naaf haawwame. 2006 natti qabataa dhufee na nyaate nan barreessa nan kaa'a nan barreessa nan kaa'a nan barreessa nan kaa'a.
namoota gurguddaa jedhaman itti nan agarsiisa. Kun qabeessaa biyya dhaalanaa. Jabaadhunaan keessumaa baay'ee nama galateeffatu qabeessaa Haacaaluu nama guddaa baay'ee qabatamaa jira. Baay'ee nama dadhaaburiifis qabeessaa kan kana caalutu kun kan ispoonsarri isaa Waaqayyoon abbaa mul'ataa baay'ee qaba beektaa. Akkasumatti mooraalii nattoodha. Utuun jedhu Waaqayyo gara Finfinnee kan dhufu godhe isin fa'aa kaasee wajjin nama baay'ee bareedaa baay'ee si haa eebbisu Waaqayyoon isin jedha gatiin kee guddaa. Kanarraan kan ka'e namootaan baree bara sanaa ka'ee eeggadda teenyee ilaallee gulaallee abdii kun yeroo bara kana Alif gati basu Paulus Vasilas Arsa Baptesu Obsi Yadabduko Obso Manjirana Wanundumadi me gufta dukabuna Obsi Yadabduko Obso Manjirana Wandumasadi me gufta dukabuna Dafti abdiin kutini yeroo saatiin nufa eegi Waaqayyooni fedha kee duwwaafi iddoo hin laatini addaan baasee bahee fedha Waaqa fooni ani ni dubbatu.